ما كيف أنا مو بايه والجنة كيف التاني أنا فيني ولا الليتي مدي ولا لك أبانيتي متي ولا تعرف أبانيتي متي لوجا ولا إيه سوتشرا يا واني يشون يسولي انت بتشا إنجرو لأن خنا مالي في نمني بقى هيران نقول إيه ترى لوجا دبتشنا نمني يونين تايرا ترى يونين دي ميرا ترى أكون بيتنا أنمو تكشونين كام فدا راتشو نمو يا نمو قوسو نمو كوفالشيسو Sanumaafuu nuti wayilooli bika deemtanitti walitti araarsaa hin jiran nuti walii hin lolle. Dhageessan. Fitee. Anaaf maakiin walii lolle si jamara akkamitti wal lollaa? Baay'ee guyyaa tokko nama wajjin akkas ji'a meeqaaf akkas galgala live irra wajjin haasa'u miti. Guyyaa tokko nama wajjin wal baruun waan salphaa miti. Ishee faana miti isin faana illee maatii taaneerranna. Gaafii amma ijoolleen tokko dhuftanii jaluma jettanii yeroo naarribsatan illee nama buloo godheen beeku. Baay'ee dhaloota koo keessatti naman buloo godhe yoo baay'ate amma bulookii koo yoo laalee nama 6 nama 7. Isayyuu Oromoon tokko 2 yoo keessa jiraate. Kun jechuun maal jechuudha? Nuti maatiidha baqa. Guyyaa tokko akkas ta'anii haasa'uun namna. Uummatni amma fakkeenyaaf guyyaa 2 guyyaa 3 otoo live irraa hafee hunduma keessan miss godha jechuudha. Hunduma keessan nan isin yaada. Kun maaliifi family taanirraa jechuudha. Maatii taanirraa jechuudha. Maakii miti isin faanallee jechuudha. Warran komentii irratti illee isin beeku. Isin faanallee maatii taanirraa jechuudha. Ani akkasittan hubadha. Maakii faana immoo baay'ee wal jaallanna. Sistarii kootii akka maali duba akkamitti ibsite? Jedhee qaallichi. Maali na waan hudhamtee fakkaata maali kana dubbachuu? Ayyaatu. Ay goddanyaadha jechuuf jedheen goddanyaan turgumii biraa qabanna. Ammas tasa qaayyaa'udha jedhee. Sistariidha like umuriin illee baay'een ishee caalaa jechuun ani baay'ee otoo dafee hin fuune malee like jireenyi naami mijatee dafee hin fuune malee yoo na mucaa ishee geessu nan qabaadha jechuudha. Maakii Arramoo kanaan gad dhuftee bismillah amma as qayyeessuudhaa fi miita akkasii wanni jettee jirtan dhiisi amma dhaggeeffadhu warra as jala jirtan wanni. Ayi baay'ee maakii reyaalitii jirtu moo uummanni beekuu qaba. Otoon dafee fuudhee jiraate yoo na mucaa geessuu qaba. Wooyee maakii akkam jirta raachuu fayyaa qabdanii? Akkam bus nagaadha. Jirra galata rabbii fayyaa qabdu. Nagaadha galata rabbii. Maaf aartaan an jettee ani maaf aaraa. Qoy us gaammaa nuti dubbata okay? Waa hundaafuu baga nagaa dhuftee burqaan kana raachuun kana maakiin kana asuma dubbiin direen kana kubbaanis kubbaa kana isin galee miti dhaggeeffadha. Raachuun saayiba jalaa warra isiniif hin galin. Burqaan immoo saayiba kiyya saayiba qabsoo fooloo godhaatii waan inni hojjetu barumsa irraa barachuu dandeessan. Anillee jechuun waliin irraa baran. Sanumaafuu warri saba keessan jaalatan saba keessan maddi dhaabbatan fooloo godhaa jajjabeessaa. Daawun wal jiru Oromoo miti bilchiginnaadha. Sanumaafuu maastiin fakkaatuun hin beeka burqaa. Mee dubbadhu. Ani Oromoo na kubarjiste. Ani maalan dubbadharii maakii ani waa kana baay'ee isaas hin beeku namni kataabummaaf waa akkasii jedhanii waanuma isin wajjin hoo taphatan waan isaaniif itti toludha. Isaan bashannansiistanii isaan bohaarsitanii wal bira isin dhabuun fedhanii kanaaf waa akkasii dubbatanii dheetan yaada. Ani akka mataa kiyyaatitti
waan badaadhaan isaan hin ilaalu. Rakkoon qabu namni keenya immoo yeroo tokko tokko bashannanuu fedha waan ta'eef sanuma barbaadanii natti fakkaata. Saniif ani baay'ee sitti hin dheekkamu. Gartanii miti jibba kee hin qabanii Oromoon qulqulluudha. Ta'umaa fi kooflaaf ja'aniti akka hin muufanne abdiin qaba. Baay'ee inni ani amma kanan sin jedhee maakii amma fakkeenyaaf ati amma dogoggora keessa ammaan sitti akka isaan rabsan amma fakkeenyaaf ijoolleen kun dogoggora ta'uu danda'a. Yeroo nama faana galtu akka nama arrabsan hin beektati. Amma fakkeenyaaf kanaan duras argiteetta. Mana keettu argiteetta. Amma immoo dubbii jiru dhagaarta. Burqaa gashii yetti. Ishi. Achi yeroo galu akka isaan rabsan beektu. Achi immoo maalumaafuu. No. Akkasii miti dhaggeeffadhu. Ishi qoytaan. Ayee fixadhu. Ayee. Ani ummatatti yeroo hundan isinitti himu. Ani nama arrabsuu hin jaaladhu. Yeroo hunda deddeebisee isinitti himeera. Even ijoolleen afaan geemii taphatanillee yeroo arrabsitan hin jaaladhu. Namni yeroo na arrabsu, namni yeroo nu arrabsu, yeroo akka sabaatti illee nu arrabsu, namni bayee akka wal arrabsu hin barbaaduan. Inna burqaa miti nama kan biraa nama eenyuyyuu na arrabsina. Hundumti keessan please. Garmaamu tola. Boonaa dhaka. Ani fixeerannaa. Inni arrabsinaa please guys. Bakka ilaa ani kanaan duras baay'ee hin gaddas dubbadheera. From the first baay'ee anaaf maakiin edda karaa keessaallee haasa'uu jalqabne ji'aaf wayiidha. Haasuuf hin beeku. Baay'ee. Omaa tokko hin qabnu deddeebisee isinitti himeera. Qalliirraan kan darbe. Hin qoosne hundumti kee namoo akka qoosaatidha qoosne. Isin immoo dhugaa isinitti fakkaate. Amma immoo dhugaa akka hin taane. Addunyaa duuf deemtaasa? Duuf deemtaa waxxaramtee bara. Araa nama waan waxxarame. Maakii maalidhaa? Ati garuu baay'ee tankoolee aadaa harta baay'ee. Maal qabbaneessi ree qabbaneessi? Ani matatti maan jira ka? Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahim. Ay ijoollee keenya ana dhiibdu bara. Maa akkas gootu? Qeesti. Ay Oromoo. Bakka. Bakka bageettu boko battida. Not ibdu baru garabi. Guys, ani eenyu akka baaseeyyuu hin beeku. Boodammoo girgirii natti akka natti hin kaasne. Garuu wanta jiru kana hundumti keessan akkasitti hubadhaa. Yaa saasiidha miti. Situ baasee. Ana miti dhugaa rabbi. Hi. Hi. How are you? I'm